Yaawaqnu magar daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa show guyyaa har'aa akkam jirtu nageenyi badhaadha babaaroo jajjaboo isiniin jenna guyyaa har'aa kana akka kanatti bareedee wallee isin amma jalqaba irratti dhageessan doorii marree yaawaqnu magar egaan walleen kun akkasumas uffanni aadaa isin anarratti argaa jirtan waan tokko akka shakkitan shakkii tokkollee shakkiin keessan kun har'a silaa gammadaa shoorratti nama karrayyuu wayii waan karrayyuu wayii nama karrayyuu wayii akkan dhiyeessuudhaaf deemu waan shakkitan natti fakkaata. Maarree guyyaa har'aa keessummoota karaa dheeraa deemanii gammadaa shoorratti dhiyaachuudhaaf karrayyuurraa asitti argamaniin qaba. Keessummoota keenya immoo haamilee ho'aadhaan naasimadha. Akkam ooltan? Akkam. Fayyaa jirtu? Haamilee ho'aa. Baga nagaan loo eettani? Akkam. Nagaan ooltani? Nagumaa Fayyaadha? akkam jirtu? Akkam. Fayyuma. Amaana? Akkam. Nagaa qabdu? Fayyuma. Nagaami. Saanama nagaa? Gaarii. Baay'ee bareeddanii dhuftanii jirtu. Atillee baay'ee bareedda. Tiyyaa hangan danda'e isin fakkaachuudhaafin Baay'ee sirraa bareedda. yaada gaariidha. Sabbooqa jaarsa qabda. Akkatti kuula kana qofa? Kuuluma. Diimaan kun kuula? Kuula kana akkatti gooteet? Akkas. Rarraaftee jechuudha. Marxifadhee mi sirrii? Bareeda. Akkuma dardaratti tolfattee Egaa nuu dardaraami. Ayyee baga nagaan dhuftanii. Adda jaleellee ajaa'ibaati. Bareedaami. Dooriidha. Ayyee baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eeddan. Baga nagaan nu eeddan. Ulfaadha. Ulfaadha. Dhaabbata hunda keenya Itiyoo Telekoom. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa har'aa immoo keessummoota addaa lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummooti keenya kun karrayyuurraa gara gammadaa show gara Finfinneetti argamutti argamanii ana waliin istuudiyootti argamu. Maarree warri guyyaa har'aa dhufan kun immoo bakka bu'oota abbootii gadaa karrayyuuti. Akka bakka bu'aa abbootii gadaa karrayyuutti dursinee otoo maqaa keessanis hin gaafatin otoo eebbaan sagantaa keenya kana eebba karrayyuutiin nuu eegaltanii sagantaan kana sanbooda haasaa keenya yoo itti fufne. Akka aadaa keenyatti ta'anii eebbisanii dhaabbatanii eebbisuu waan taateef ol kaanee eebba sirna gadaadhaa eebbisna. Tole. Miinyaday, Zis. uduuday, Zis. alalaasi, Zis. alaagali, Zis. olireebi, Zis. maatiraaw, Zis. gadireebi, Zis. karraraaw, Zis. urrumni mirga, Zis. dirreen dannaba, Zis. adaboon gooba, Zis. goobni geerarsa, Zis. simoo tayi, Zis. sinsimin, Zis. dandoo tayi, Zis. sindandayin, Zis. leenca tayi, Zis. gurra cibra, Zis. cibraa dhoosi, Zis. guchii tayi, Zis. baalambooni, Zis. dobbii tayi, Zis. diina gubi, Zis. ededa tayi, Zis. itti jigi, Zis. citaa tayi, Zis. gurmuu baasi, Zis. daddaraari, Zis. odaa tayi, Zis. firii baasi, Zis. firaambooni, Zis. haladdat tayi, Zis. bal'adhu, Zis. fantaalli tayi, Zis. mul'adhu, Zis. qabadhu, Zis. qabadhu, alalaasa zis, alaagal Zis. oliree Zis. gadiree Zis. urrumdi Zis. dirreen dannaab Zis. fantaalee ta'i Zis. mul'aat Zis. boosat ta'i Zis. guddaat Zis. haladdat ta'i Zis. bal'aat Zis. oromiyaa ta'i Zis. guddaat Zis. leenca ta'i Zis. itti Zis. eerrasa ta'i Zis. irra bu'i Zis. guchii ta'i Zis. baalamboon Zis. qabad qabadhu. Galatooma ulfaadha. Eebbi keessan haphee ta'e nutti qabatu. Eebba karrayyuurraa baay'ee wanni na ajaa'ibu jecha zis jedhan kan. Zisiin kun jecha Ingiliffaati. Zis is jedhu. Maali? Karrayyuun afaan Ingiliffaa qaba haasa'aa ture moo zisiin kun afaanuma Oromooti yookaan? Zis jechi jiru sagaleen haa wal fakkaatu maleedha nu biratti kan itti fedhame zis jecha jiru kanaa miti. Hiikatti gaafa dhadhu sissi, fadi, bal'isi, sissi, fadi, bal'isi jechuudha. Bal'isi akka jechuudha. Karaa amma godhaadhaa jirtu kana itti fadi, itti bal'isi jechuudha. Akkas jechuudha. Akkasi. Galatoomi baay'ee. Sagalee isatti gaafa sagaleessitu sagalee nama hedduu waan ta'eef zis waan jedhu qaba. bayaa'u malee. Kanaaf zis akkas haa ta'u. zis haa ta'u akka jechuudha. haa ta'u
akkas Sirra caalaa akkasitti. Egaa baga nagaan dhuftanii baga nagaan nu baga nu eebbiftanii lamaan keessaniyyuu dabareedhaan maqaa keessanii fi gahee isin gadaa Karrayyuu keessatti qabdan nutti himtanii otoo eegalle. Ayyee anarraa eegalagaa ani maqaan kiyya maqaa lamaan qaba. Maqaan kamarcumarra ta'anii nama moggaasan Wadaa Roobaa Xonnooti. Maqaan guyyaa keessa naa dhalate immoo Maammad Roobaa Xonnooti. Amma hawaasa keessatti bal'inaan kanan itti yaamamu Maammadi marcumatti marcuma gaafa jennu seera hawaasichaatiin Wadaa Roobaa Xonnootiin jedhama. Sirna gadaa michillee ka amma butaa qaluudhaaf boru godaanu kanarratti ani abboota. Abbaadha jechuudha. Ka qalu ilma kiyya ani abbaa ta'eetiin dhiyaadha. Ayyee. Atoo? Anis maqaan kiyya ganama naa warri moggaase marcuma irratti jiloo boruu hawaasin jedhama. Maqaa biraa dabalataan hin qabu kanuma jaalala fa'aa waliin yaamnu malee. Gadaa amma godaanamu hojii kana ka buttaa qaluu deemnu kana keessatti miseensa gadaa kana keessa an abbuma amma ijoollee raabaa kan amma gadarra jirtu kana warra amma dooromarra jiran. Gadaan kun gad biraatiin kiyyuma jechuudha. Warruma boru godaansaa deemu kana to'ana jechuudha. Godaanuu deemu keessaa tokko. Egaa maqaan Karrayyuu baay'een isaa Jiloo, Roobaa, Fantaalle waan akkasii qaba. Maqooleen yeroo moggaafaman Karrayyuutti maal bu'uura godhataniitu moggaasu? Amma gara Booranaatti gara Gujiitti ganama yoo namni dhalatu galgala yoo dhalatu waan akkas akkasiitiin haala namni sun ittiin dhalate wajjiniin bakka bu'a. Kan Karrayyuu kun garuu baay'ee maqaa muraasa maqaa hiriyoota hedduun qaba. Hiriyoota Karrayyuu namni hedduu inni kunis Fantaalle kunis Jiloo akkas. Maali maqaan xiqqaadha. Maqaan irra hedduun immoo namni ittiin waamamu Karrayyuutti maqaa maal fa'ii achumaanis immoo yoo nutti himte jedhe. Baay'ee gaariidha. Moggaasa maqaadhaa keessatti akka aadaa Karrayyuutti yookaan akka aadaa hawaasa Karrayyuutti maqaa kanamaa moggaasu yoo akaakayyuun jiraate akaakayyuudha. Gaafa marcumarra taa'an jechuudha. Abbaan ilma dhalchellee yoo jiraate sagantaa sanirratti sagantaa moggaasa maqaadhaa kan dhodhoobboo jaabu gubbatti akaakayyuutti hirmaata. Akaakayyichi taa'eeti maqaa mucaa kanaaf baasan dursa itti uf qopheessan. Yeroo baay'ee wanni maqaan Karrayyuudhaa irra deddeebi'uuf mucaan hangafaa akaakayyuutti mogga'a. Aadaa taheeti kun. Ani jalqaba ilman argadha yoo taate mucaan kiyya kan hangafaa sun dursee maqaan inni argatu maqaa abbaa kiyyaa argata. Maqaa abbaa kiyyaa argata jechuudha. Waan kanaaf irra deddeebi'ee maqaa warra kanaa wal fakkaata. Hundee moggaasa maqaatti gaafa deebitu maqaan hiika mataasaa qaba. Fantaalle gaafa jennu biyya guutuu hawaasni Karrayyuudhaa ittiin waamamu kana biyya sanitti moggaasa. Aanaanis jira miti Fantaalle? Aanaa Fantaalle, biyya Fantaalle, hawaasa Gaarris jira miti? Gaara Fantaalle. Kacaan kana jechuudha. Kanatti moggaasuudha. Gaarri suni mul'ataa lafa san keessaa lafa gartee gaara mul'ataa ol ka'aadha. Ol ka'ee kan mul'atu. Mucaa kana itti gartee haa mul'atu hadagaa itti fedhaniiti akkasitti itti moggaasan. Gamanaan yoo jirte laga hawaasi ijoollee maqaan hawaasa laga sanitti moggaasanii gamanaan bulgaatu jira laga bulgaa jedhanii roobaa bulgaafaa jechuudha. Achumaan maqaa kana fudhataa jechuudha. Dhaloonni gama boodaa dhufu maqaa kana fudhata. Gara biraatiin Jiloo ka jedhamu sirna gadaadhaa keessatti jila waan jedhamutu jira. Jila ka jennu kuni isa nuti cidha jennu kan warri sagantaa sirna gadaadhaa geeggeessuudhaaf ardaa jilatti godaanu ka barame san otoo hin ta'in nu biratti jila jechuun gulantaa mataa isaa dandahe kan marsaa sirna gadaadhaa keessatti miseensi gadaadhaa ka marsaa lubaa keessa jiru muuda ittiin deemutu jila ka jedhamu jira. Jiloon kun achiirraa dhalatee jechuudha. Gulantaa san keessa nama gartee marsaa jilaa san keessatti dhalateen ijoolleen isaanii jila jedhamti. Nama marsaa sirna gadaadhaa ta Dooromaa keessatti dhalateen gadaa jedhanii moggaasanii jechuudha. Akka kanatti maqaan moggaa. Roobaan rooba keessa dhalata. Achumaan immoo maqaan hedduu jira gaa. Roobaa bulgaa rooba keessa dhalate. Rooba keessa dhalate. Boruu jechuun bariisaa keessatti lafa bari'aadhaa jirtu keessatti nama dhalateerraahi. Maqaan baay'atu garuu maali? Maqaan baay'atu kan namni cufti qaba jettee yaaddu yookiin maatii hundumaa keessatti maqaan argama jettee. Maqaan hawaas. Hawaas.
roobaa, jiloo. Maqaan kun Karrayyuu keessatti akkanuma callistee hawaasa bal'aa magaalaa bu'e tokko. Hawaasi yoo jette. Hawaasa kan uwwaatu baata. Roobaa watti kan uwwaatu baata. Jiloo jette kan uwwaatu baata. Akkana. Bareeda. Egaa Karrayyuun maalitti jira jiloo? Karrayyuun marraa bisaanii amma gogiinsi yookiin bonni akkamitti jira? Hawaasa tikfatee bulaadha. Rooba irratti marra irratti kan inni hirkatee jiraatu. Amma maalitti jira? Haalli amma jiru naannoo sanatti yeroo deddeebiidhaan gogiinsi uumamaa ture. Amma akkamitti jirtu? Haala akkamii keessa jirtu? Haalli amma irra jirru kun amma barri akkuma amma tiyyette kana baay'ee qaqal'aadha. Roobni baay'een jiru. Keessumattuu uummanni kun immoo erga midhaan qonna kana qotuu jalqabee yeroo xiqqaatti qotee amma immoo barana siruma hangumti durattumaa isaan qonnan beekanii hangi dhufee amma qotan sirumatti midhaan hin taane. Horiin immoo akkuma ati beektu dura horii qaba uummanni kun horiidhaan bulaa amma horiin hin jiru. Namni horiin qabu amma jajjabaateetuma jira malee walumaa galatti roobni hin jiru midhaan wanti facaafatan hin badee boqqolloo illee hin jiru xaafillee midhaanuma kanatti achitti ta'a inni lamaanuu hin taane barana sirriitti hin taane xiqqoo uummanni kun rakkoo cimaa keessa jira. Yoo amma kanatti akka salphaa fakkaata malee gara ji'a shanaffaati jahaffaan booda hanga dhufnee ji'a kurnaffaa 11 geenyutti baay'eetti cima. Waggaa darbes immoo utuu isaanumaa wannaan ji'in haalumti jirus kaa baay'ee ulfaataadha kanuma wajjin baay'ee ulfaataa ture irra caalaa immoo kan amma itti deemu sodaachisaadha baay'ee. Agas mara of dandanii jajjabaatanii wanni isaan abdii godhatanii agas wannoo jedhanii jiru. Kanaaf ammumarraa jalqabee gargaarsi wanni tokko waan uummata kana cinaa dhaabbachuun ni barbaachisa. Baay'ee barbaachisa sirriitti inni dandama taanan otoo dhufee harkaan hin qabatin dura dursanii raatan waan ta'e wayii qopheessanii yeroo uummanni kun dhufee waan roobuu baatee yeroo bonni seenee argan silaa ammoo midhaan hin qaban amma midhaan ammumaa gargaarsa barbaachisa. Karaa midhaanii midhaan nyaata ammumaa gargaarsa barbaachisa. Maaliif manaan qaban kan isaan qoqqotatan sun hin taane waan ta'eef ammumaa namni akkamumatti yeroo namni deemu nama waan waa qabu namatti fakkaata garuu keessa isaanii seentee hoggaa laalte irra jireessi namaa waan qabu ni barbaachisa ammaayyuu kana caalaa immoo walumaa galatti akka hawaasa walii galatti otoo dura durfamee otoo bonni seenee isaan hin miine otoo harkaan isaan hin qaban otoo dursamee itti yaadamee waa godhamee fi baay'ee bareedaadha. Gaalli hoo akkamittiin jira Muhammad? Gaalli yeroo baay'ee bona keessatti bineensa manaa dandamatu akkamitti jira? Gaala irratti dhiibbaa guddaa qabaa? Gaariidha gaa waan Karrayyuun horte horii Karrayyuun karra sadii jettee yaamti. Karri sadeen kun mataan gaalaa eegasii looni horii ka jennuun kana. Achi booda immoo re'eedha. Hoolotumaa fi qaqallii walitti qabne jechuudha. Karra sadeen kanarratti xiyyeeffata. Otoo gaangeelleen, fardiilleen, harreelleen otoo jiraate hin lakkaayan. Karra sadeen jedhanii uumama kana lakkaahu. Kana keessaa waa'ee gaalaa kaatiin gaafatte dhugaadha. Gaalli gammoojjii keessatti naannawa amma hawaasni Karrayyuu argamu kanatti gammoojjiin akkaan hammaata. Oob'i dabalaadhaa waan dhufuuf roobni waan dhabamuuf munni ganna marree baala waan buufatuuf waan goguuf gaalli yeroo baay'ee waan lafaarra waan mormaan ol dheeratee nyaatu filata waan taateef mukni inni akkasitti filatu suni hin goga baala buufata jiidhan qabu. Dabri ammallee guyyaa tokko guyyaa lama sadii booda dhabsuun danda'u dheebuun danda'u jechuudha. Kanaaf gaalli naannoo ji'a birraadhaa kana godaana. Ijoolleen Karrayyuun hedduun gaala oofanii hanga kunoo gara baatuu fa'aa kanatti. Abbaa Mincii deema. Asii ka'ee haga Jimmaa deema. Inni fagaata. Kana baatii birraadhaa san keessa godaana gaalli. Ati gaala tiksite? Tiksee hin beekan. Akkanatti kan fuudhanii godaanan kana? Godaanee hin beeka garuu hin filannee yeroo san ijoolleedha. Ijoollee ta'ee asii ka'ee hanga shaashamanneedha haga kuyyaara waliin deemee jira jechuudha. Hin sodaattu ani wanni na ajaa'ibu tokko ijoolleen gaala ooftu kun baay'ee ijoollee xixiqqoodha. Gaala hangana ga'u namnis narraa fudhachuu danda'a waan balaa wayii narra dhaqqabuu danda'a jedhanii yogguu deeman akkamitti hin sodaanne ijoollee hedduun gaala kana oofaniituma karaa dheeraa deemu. Kuni hin sodaatamu. Maaliif hin sodaanne beektaa? Namni fira ofiitii fi diina ofii lafoo ni beeka. Lafoo.
gaafa durii barri hamaadha akka agartee sirnoota dabranii keessatti eenyuutu hawaasa kanaaf diinaa eenyuutu hawaasa kanaaf firaan ni beekama. Lafa itti sodaatamutti hidhannoo isaa guuttatee gaala godaansisa. Lafa itti sodaan hin jirretti immoo hidhannoo isaa qe'eetti deebisa. Fakkeenyaaf sirnoota dabra keessa yoo fudhatte hanga aanaa boosati irra dabrutti qawweedhaan dhufa gaalli. Aspaaltii irra godaana gamanaan Amaaraa jira, achiin Orgobbaa jira. Gamanalleedhaan yeroo san hawaasa keenya ka Arsiidhaa ka silaa obbolummaadhaan wal yaammannu kanalleedhaan sirna san keessatti walitti dhukaasuutu ture. Bitas mirgas gaalli aspaaltii irraan bu'u. Aanaa Fantaalleetii ka'ee hanga aanaa Boosagootti aspaaltii konkolaataan irra deemu kanarra bitaa fi mirgalleedhaan dhiira itti jaaranii qawwee fi hidhannoo barbaachisu mul'ii guuttataniiti achitti gaalli hafee bonaan dhumuun qabu waan taateef wareegama barbaachisu kafalanii aanaa Boosat irra dabarsanii gaafa Adaamaa gahee meeshaa waraanaa deebi'ee gala. Sabbooda gaalli baddaa godaana Arsii baddaatiin waliin lollu gaala keenya fudhatu ittiin haajamtu lubbuu nama keenya ajjeesu ittiin haajamtu sirritti wajjin jiraannaa jechuudha. Eegas immoo gaafa ganni deebi'ee roobaaf dhufu baatii buufaadhaa jenna nuti. Roobaaf wayita inni deebi'u gaalli godaanee dhufa. Gaafa gaalli godaanee ammallee Adaamaadhaatti dhihaate akkuma gaafa baasanii san waraana namaatii fi hidhannoo meeshaadhaa qopheessanii dhufanii gaala simatu. Eega asii lubbuu baatii hagamfaa turu gaala kana yogguu godaansisan? Baatii birraadhaa baatii takkaffaadhaa jechuudha. Baatii fulbaanaata jennu tana takka jennee gaafa fudhanne gaafsan godaana isuma lakkaawwata. Deebi'ee baatii buufaadhaa dhufa waan taateef baatii adoolessaa fi hagayyaa biyyatti dabarsa. Kan inni dhufu buufaadha. Baatii 12 irraa baatii 3 yoo hir'isne baatii 9 hunda godaaneetuma jira. Achi dabarsaa jechuudha. Jiloo atoo baatii hanga kana hunda gaala eegde deemte akka godaan? Sirriitti eege. Hanga guddaa ta'ellee hanguma baradhillee sirriitti hin tisse. Tissite? Yuunivarsiitii bahee. Oh, yuunivarsiitii illee seentee baate? Yuunivarsiitii bahee sirriitti tissee tan beeka. Oh, ajaa'iba. Sirriitti hojii. Maal nyaattu yeroo gaala kana tissitan karaa kana hunda yogguu deemtan maal nyaattan? Aannan nama dhugda. Aannan muka? Aannan muka dhugda. Seen barbaachisu aannan nama gaaggaa jennu. Aannan magaala eegduu sani moo? Aannan magaala eegduu san dhugda. Aannan kana immoo fakkeenyaaf amma ganama sa'aatii 12 hoo dhudde sa'aatii 4 ittiin dhudda. Toora sa'aatii 7 yookaan 8 ittiin dhudda. Ammas akkana gassisitee sa'aatii 9:10 ittiin dhudda. Sanbooda galgala hin galaa yoo kan ilmoon jalaa duute faan jiraate harkuu jedhanii isa galgala in elmatan. In dhudda galgala yeroo galgu jechuun sa'a 12 fi sa'a 1 akkatti galaa yeroo san in dhudda. Waan biraa waan nyaattuuf waan biraan jiru. Midhaan biraa isaa wajjin iyyuu hin ta'u. Guyyaa guutuudhuma aannan gaalaa qofa. Namoota amma walitti makamalee yeroo sani aannan gaalaa wajjin midhaan hin ta'u. Aannan gaalaa faa yoo dhuganii xiqqoo garaadhaa fi gaarii mitii faa jedhu namni magaalaa kun hin sodaata. Aannan gaalaa otoo hin ta'in aannan gaalaatii fi midhaan amma walitti hin ta'u. Xiqqoo aannan gaalaa kun humna qaba. Hin ulfaata. Humna waan qabuuf yeroo ati midhaan nyaattee aannan gaalaa kana itti dhudde humna kana waan qabuuf hin baasa of jala. Garaa keessa sin ta'a. Sodaata malee hin qulqulleessa malee hammeenya biraan qabu. Waan tokko waan si godhu hin qabu. Siif gaariidha garaacha. Hin qulqulleessa. Baay'ee nama ajaa'iba. Yeroo hundumaa gaaffii natti ta'a. Ijoolleen kun maal nyaatu jedheen yaada. Har'a deebii arganne. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasne torban kana immoo gadaanii michillee kan Karrayyuu godaanissarra jira. Godaanuuf deemtu. Gadaan godaanu kun maali? Sirna gadaa kana keessatti immoo maaltu ta'uuf deema? Sirni amma adeemsisuuf deemtan simbiratti Karrayyuu biratti cidha jettuuni. Cidhi kun maali? Uummanni Oromoo kaanilleen akka waan kanarraa quba qabaatuuf isin dhageeffatu. Maamad. Tole gaariidha. Gadaa yoo jedhame waliigala maqaati. Gadaan keessatti gulantaalee hedduu qabdi. Kan miseensi tuuta shananii keessa tarkaanfatu. Boqonnaa kaayyoo fixe boqonnaa kaanitti yookaan gulantaa kaayyoo fixe gulantaa kaanitti dabru gulantaalee hedduutu jira. Kan amma irraa haasa'uudhaa deemnu kan boru godaanu kuni marsaa gadaa raabaa jedhama. Marsaan gadaa raabaa kuni maqaan isaa dooroma yookaan immoo doorii jedhama. Tuutti gadaa michilleedhaa ta'a amma dooromarra jirtu tuni gulantaa 4 keessa tarkaanfatteetii lafa kana dhufte lafa dooromaa kana dhufte
Dooromni kuni ganna 8 sirraa fudhata. Ganna 8ffaa gaafa geessi baallii guutuu yookaan immoo irreensa guutuu dabarsitee kennita. Inni amma boru godaanamu kuni maqaan isaa cidha buttaa qalaa jedhama. Jiini buttaa qalaadhaa kuni ji'a aangoo itti gadi lakkisan odoo hin tahini ji'a hooffaltii, hobbaatii, heeyyama warroota gulantaa goobaa gubbaa jiraniif ganna 2 turtii dooriin yookaan immoo warri raabaa ka amma dooroma gubbaa jiru kuni ganna 2 booda waan irreensa guutuu dooromaa isaaniif dabarsee kennuuf akka isaan jalatti shaakalaniif aanguma warra doorii kana jalatti aanguma warra dooroma qabuu kana jalatti ganna 2 akka shaakalaniif kennamaaf jechuudha. Cidha kanarratti kennamaaf. Cidha buttaa qalaa kanarratti kennamaaf. Buttaan kuni tolee amma waa lamaa walitti nama jalaa naqama. Cidha kana ka godaanu dooriidha. Ka itti dhufee Dooriin ka warra fudhachuuf deemu jechuudha. Ka kennuudhaaf deemu. Dooriin ka kennuudhaaf deemu. Isatu godaanee qubata. Warri irraa fudhatu kun immoo warra gulantaa goobaadhaa gubbaa jiruutu lafa isaan qubatanitti isaanitti dhufu. Itti dhaqa. Maal jedhamu warri fudhachuudhaaf deeman? Isaan goobaa jedhamu. Goobaa. Goobaadha. Warra goobaadhaa kanaatu warra dooriidhaa kana bakka isaan qubatanitti itti dhaqee irreensa hoffaltii shaakala ganna 2 kana irraa fudhatuuf achitti itti dhaqa. Ciini godhamu kuni buttaa qalaa jedhama. Kan isaan lamaan irratti wal gahanii kun irreensa hoffaltii kennuuf ka kun irreensa hoffaltiidhaa fudhatuudhaaf deemu ciini kun buttaa qalaa jedhama. Jechichi buttaa jedhamu kuni irreensa gaafa wal harkaa fudhatan baallii jechuudha. Baallii jechuudha. Aangoo gaafa wal harkaa fudhatan tuutti goobaarra jirtu suni tuutti gulantaa goobaarra jirtu suni uf sodaachaa uf bir'achaa onnee guutuudhaan lafa san hin dhayxu. Ormi baallii isaanii kennu ka irreensa isaanii kennu kuni akka korma gaanaa akka korma loluu hin foffooggala hin lola. Akka kormi wayita gaanatti jiru jibooleen xixiqqoon biraan akka mooraa san seentu horii sanitti akka dhihaattu hin hayyamu hin barbaadu. Dooriin akkasan yeroo sanitti amala qaba gaallee qala wayi ari'a hin dhaana hin arrabsa hin gugata. Kanaaf warri amma goobaa fudhachuudhaa dhufu kun isaaniif walaannaadha masaanuudha. Keessattuu warri masaanuudhaa kun lafa san dhufuun hin ulfaata. Kana waan ufitti beekaniif sodaachaadhaa irreensa san fudhachuu dhufu. Jaarsoliin ulfina walakkaa isaan lamaanii dhaabbattee irreensa warra doorii irraa fuutee warra goobaa fudhatuuf waan dabarsituuf dafanii butatanii lafa gadhiisu bakka san gadhiisu. Kanarra dhaabatee irreessa sana fudhatanii inni deemu bakka. Inni deemu. Butatanii fiiguu jechuun achi hin dhaabatan. Warri sun isaanitti wannaa godha waan taateef jechuudha. Akka paartiin mormitoota garaagaraati jechuudha. Akka paartiitti yoo ilaalu. Kanarra dhaabateeti sirni buttaa tahee jechuudha. Irreensa san harka saniirraa bifa buttaatiin butatiichatiin fudhatanii waan battala gadhiisaniif buttaa tahee jechuudha. Qalaa wanni jedhamu kuni sirna sanii ganama isaa jechuudha. Gaafa amma baalliin sa'aa 9 sa'aa 10tti kennamti. Ganama isaa wayita lafti bariitu qalmi sangaadhaa godhama. Korma odoo hin ta'in sangaatu warri godaanee tarree san qubate galmi cufti seensumni cufti 200 ta'u 100 ta'u sanii olis ta'u sangaan hagasuma heddataa jechuudha qalama. Namuu foonaa ofii keessatti lafa loon bulan san keessatti sangaa kana qala. Qalaan sangaadha. Buttaan irreensa fudhachuu. Sirni waliigal cidha. Ka kennamu gulantaa goobaati. Ka kennu dooriidha. Ka fudhatu warra goobarra jiru jechuudha. Akkasii. Gara jilootti yoo dhufe egaa wanni baay'ee nama ajaa'ibu gadaa Karrayyuu keessatti gadaan waggaa 8 naanna'eeti walitti kennama. Aangoon yookiin baalliin yookiin irreessi akka Karrayyuutti waggaa 8 walitti kennama. Karrayyuutti garuu amma kan argaa jirru akkasin amma jettan sirni amma geggeeffamuuf deemu doorii fi gooba gidduutti geggeeffamu waggaa 6ffaadha jettan. Maaliif waggaa 6ffaatti kennuun yaadame? Kan amma kennamu kun aangoo guutuu argatamoo
wanni irraa hir'atu ni jira Jilo. Aangoo guutuu hin fudhatu. Maaliif amma waggaa jaafatti godhamuun barbaachise ka'etti akka amma sirna gadaatti waggaa 8 tuutti 5 waggaa 8 walii kenniti. Waggaa 8 kana dhufee irra ejjatee har'uma fuudhii hoodhii gadaa tana oofuu ittiin oofuu hin danda'u. Leenji'uu qaba. Baratuu qaba. Wanti kun waan namni humnaan oofee baratee har'uma itti bahuu miti. Waan seeran, waan aadaa of keessaa qabu, waan irra hin darbamne, waan irra darbame safuu ta'u faatu keessa jira. Isa kana immoo akka bakki sun hin cabne waggaa 6 kana dhufee shambayee jaffaa kanatti dhufee goobaa kanatti fiddee ana jalatti gurmaa'i waan an hojjedhu kana hundumaa argi baradhu narraa fudhattee boodasitu gadaa tana hooggana boodasitu gadaa tana bulcha jetteet waggaa 6 kanatti itti kennita. Har'a goobaa fudhata. Dursi shaakalii akka jechuuti. Shaakaliidha. Ga'umsa goobaa jechuun ga'umsa geessisu. Ga'umsa hin geessiftaa sambooda erga asitti waggaa 2 kana asirra ture gaafa dhufee waggaa 8 san gadaa guutuu dhufee fudhate hin dhibu. Itti shaakalee akka itti dhiichisa ba'a jira amma hin dhiichisa. Shinni achi keessatti dalagamu hin jira. Fakkeenya bodoo amma innis darabee isaa hoo dhufee goobaan kun irra gahee goobaa waggaa 6 bahee goobaa qalawoo ta'e goobaa qaluudhaaf maaltu si barbaachisa. Shinna wayiitu jira. Takkaa lamaan ka dalagamu achi keessattuu shinni dalagamu kunu hangafa quxusu akkana jedhamee deema. Callisee abbumti arge shinnaa gadaa sana hin hojjetu warra dalaguu jira. Kanaaf akkasitti barbaachise ga'oomsuudhaaf. Kanaaf warri aangoo fudhachuudhaaf deeman waggoota 2 itti aanan kan warra isaan dura turerraa barachaa aangoo isaanii guuttachaa deemu. Waggaa 2 booddee immoo hin fudhatu jechuudha aangoo isa sirrii. Waggaa 2 booda guutuu isaa fudhatu. Ammatti immoo guutuun fudhatanii irreensa kan isaan fudhatan amma. Irreensa. Gaafa sana wanni isaan fudhatan maal jedhama? Waggaa 8 booda fudhatan maal jedhama? Gaduma guddaa fudhatan. Gadaadhuma jedhama. Gaduma fudhatanii dooromaa jechuudha. Hin dooromu. Doorii ta'u jechuudha. Gadaa fudhateetuma dooroma fudhateet bokkuu magarfatee warra gadaa ta'a. Egaa waan gadaa karrayyuu yeroo ka'u wanti baay'een gaddisiisan waggaa 3 har'a mudatee Oromoo mara mufachiisee fi akkasumas immoo qalbii nama hedduu cabsee dhumaatii abbootii gadaa karrayyuuti. Abbootiin gadaa karrayyuu waggaa 3 kana waan wal fakkaataa irra turanii naan jetteetta duratti otoo istuudiyoon seeniin maalirra turanii bakka isaanii namni buufameera moo cidha ammaa kanaan namni buufama akkam ture wanni dhumaatiin isaanii sun immoo yeroo sanatti dhiibbaa akkamii fideesi hulaa akkamii saaqee karrayyuu keessatti. Yaadannoo baay'ee bareedaadha. Dura dursoo waaqni waan gaariidhaan isaan haa yaaddatu. Itti aansee hawaasa Oromoodhaa sababaa isaanii miirri isaanii miidhame keessi isaanii cabee hundaa rabbii isaan haa fayyisu. Gaafii ati na gaafattee fi warri gadaadhaa kun gaafa dooromni kennameef gaafa dooromni guutuun isaa kenname baalliin dooromaa yookaan irreensi dooromaa isaanii kenname akkanumatti akka durii jiruu dhuunfaadhaa jiraatan san hin jiraatan. Dirqamaa walitti godaanu. Manguura waan jedhamutu jira. Mana walitti guuru. Ijoollee gulantaa kana keessa jirtu ta maqaan isii raabaa ta gulantaa dooromaa irra jirtu ta fuutee bultii qabdu ta seensuma qabdu ta jaartii qabdu ta mana qabdu bayanii tuuta san hunda isii sakattanii ilma eenyuu fuudhe jedhanii hunda isaanii walitti godaansisu. Nama rakkoon adda isaan biste yoo taate malee. Sirni manguuraa kuni eega walgahee booda baallii fudhatan yookaan irreensa fudhatan san mootoma ofii beeksisuudhaaf bokkuu magarsu. Bokkuu magarsa waan jedhamutu jira. Bakkeen bokkuu itti magarsan tuni lafa isaan itti dhuman tana. Bokkuu kana magarseeti mootoma taya. Lafti bokkuu irraa magarsan jireen jedhamti.
hiika qaba kunumtuu mataasaa jiraachuu jechuu sirna gadaadhaa fudhatanii ittiin jiraachuu jechuu eega jireenirraa bokkuu magarfatanii mootoma galu lafa tana maqaan isii sirna moggaasa sirna gadaatiin kennameef achitti mootoma tuutti cufti Mootuma jechuun mootummaa akka jechuudha. mootii taa jechuu ni mooya tuuta shanan gadaadhaa ta jirtu ta isaa gadi afur lakkoofsa afurtu isaa gadi jira inni mootiidhaa isaatu hoggana hawaasa bal'aasan roga kamiinuu ka dhufe jechuudha. Roga kamiinuu waan dhufe isatu bulcha isa hoggana isa adaba isa qajeelfama itti kenna jechuudha. Warri gadaadhaa kun lafa mootomaa tanatti isaanii qubatee mootomee sirna gadaadhaa isaanii geeggeeffachaadhaa jiru duutii akka maleedhaatu itti dhufte. Gaafa tuuti akka maleedhaa itti dhuftu isaan sirna gadaa isaaniitiif ja'aniiti kan bakka takka qubatanii balaan itti dhufte sun akkuma isaan bakka takka jiranitti bakka takka isaan fuutee isaan kaastee jechuudha. Yeroon du'aa isaaniitti geesse wal dura qabanii wanni deemamaadhaa jiru kun lubbuu teenya hunda fudhachuudhaa deema. Hafuu qabnaa hundi keenya walirra gartee wal duukaa du'uu qabnu walirraa hafuu qabnaa yaada ja'amu wal dura qabnaan nama isaan keessatti sirna gadaa keessatti korma garaa hidheetu jira. Korma garaa hidhuu jechuun balaa dhufte hin dheessu wareegama barbaachisu kafaleetiin tuuta tanaa fi miseensa isiitii fi gadaa kanarraa deebisaa je'ee nama if kenne jechuudha. Korma garaa hidhuu jechuun balaan feeti samii haa buutu lafaa haa baatu ta lafarra jirtu konkolaattee haa dhuftu namaanuu haa dhuftu waan feetiin haa dhuftu ani tuuta tanas sirna kanas miseensa sirna kana keessa jirus wareegama barbaachisu kafalee nan baraaraa nama je'ee waadaa seeneetu jira. Sirni waadaa kana itti seenan sirna korma garaa hidhaati. Nama akkasiitu lama isaan keessa jira. Namoonni suni itti mari'achuun hin barbaachisu. Already murtaa'ee jira jechuudha. Isaanii balaa hin dheessinuu bakka mifeeteenuu haa dhuftuu ka jaamu. Wanni barbaade iyyuu yoo uumame bakka sanaan deeman. Ka isaanii murtaa'aadha. Namoonni isaan bira jiranii garuu orma akkanaa kanarraa dheessuun safuudha. Dhiira korma garaa hiiti. Ta balaa hin dheessine balaa jalatti dhiiftanii biraa dheessitanii wanni jaamu gurra mura. Du'a salphina xiqqeenya. Yookaan wajjin duuta yookaan balaa itti dhufte san irraa deebiftee isaan baraarta malee biraa deemuun safuudha. Kanaaf akkasitti wal duukaa nuraa deemanii jechuudha. Baay'ee gaddisiisa. Boolla isaanii bookni haa guutuu jenna. Dhugaan isaaniis immoo waaqni haa argu. Haa baasu. Kaani tuuta gadaa amma jette kani kan doorii jira kan amma goobaa jira. Tuuta meeqa qaba gadaan karrayyuu yookiin immoo amma kan fudhattee jiru yookiin kan fudhachuuf deemu michilleen na fakkaata. Meeshaanillee na sirreessiti. Tuuta meeqa qaba? Tuunni sun akkamittiin deemaa jira? Gadaan kun gaafa ijaaramu tuuta irratti ijaarame. Tuuta jechuun hawaasuma bal'aa taa'u kana bakka shani baasanii maqaan itti mogga'e. Kun egaa bara kiyyaa fi keetii miti. Akkaataa qubsumaati moo maali wanni tuuti? Akkaataa qubsumaatii miti. Gosaatu jira. Namni gosa ofii himataa miti dhalootaan. Gosa himataa miti. Gosa jiramu kana wal keessa laaqa. Sirni gadaadhaa kun. Suni firooma dhiigaa ka dhalootaati. Kun immoo ka sirni gadaa wal keessa laaqu kuni bulchiinsi sirna gadaadhaa akka ofii fedhetti namoota dhalootaan fira hin tahin walitti firoomsa. Namoota fira hin tahin ka dhiigaan waliin himanne walitti firoomsa. Bifa kanaan tuuta shan qabdii jechuudha gadaan ta hawaasa karrayyuudha. Tuuttiin shanan tuni akkuma dhaloota angafaa qotisuutiin teessi. Namni kun gaafa abaabuu ofii dhaloota dhiiga ofii gaafa himatu eenyuutu angafaa eenyuutu qotisuun ni beekama. Hawaasni karrayyuudhaa kuni karrayyu nama. Ijoollee isaa lamaan irraa dhalatte ta dullachaa fi baasootu hawaasa bal'aa amma irraa haasofnu kana ta'ee jechuudha. Ijoolleen tun lamaan baasoo fi dullacha angafaa fi quxisuudha. Amma dullacha angafa baasoo quxisuudha. Gara dullachaa yoo dhufteeyyuu hormaanni dullachaa kunuu mataa isaatti angafaa quxisuu qaba. Namni dhalti isaa gaafa dagaagaadhaa deemte tartiiba uumamaatiin angafa qabaa quxisuu qabaa angafa qabaa quxisuu qaba. Tuutni tuni akka kanatti ijaaramti. Bifa kanaan gaafa maqaa sii dhahu
tokkoffaan isaa ilma moggisaa jedhama. Ilmi moggisaa kun tuuta mataa ofii dandeesse ka darabee ofii eeggattee gulantaa sirna gadaadhaa cufa keessa dabartu jechuudha. Itti aanee ilma sabbaaqaa jedhama. Ilmi sabbaaqaa kunilleen tuuta mataa ofii dandeesse talakkoo isa baay'ee qabdu ta gulantaa sirna gadaadhaa eeggattee marsaa isiitiin fudhattee dabartu ta'a jechuudha. Itti aanee ilma nuqusaati. Ilmi nuqusallee akkuma sanitti darabee ofii eeggatee sirna gadaadhaa fudhatee kadabruu jechuudha. Itti aanee ilma hammaaraa yookaan michillee amma jennu kana jechuudha. Inni kuni dhaloota hangafaa quxisuutiin abraffaarra jira. Ka itti aanu karraa boodaa kan dhumti sirni gadaadhaa irratti xumuree marsaa haaraa itti eegalu ilma daraaraadhaa jedhama jechuudha. Sirna amma godaanuudhaa deemnu katuutti dooroomarra jirtu tamichilleedhaa boru amma ittiin godaantu kana namni irraa dhufee fudhatu ka godaanu tuuta ilma maaraati yookaan michillee. Ka irraa fudhatu tuuta ilma daraaraati yookaan immoo halchiisaa jedhama jechuudha. Akka kanatti sirni gadaadhaa Ati tuuta kam keessa jirta? Ani amma ilma hammaaraati. Ati hammaara Abboota. warra kennaa jiru kana jechuudha. Ijoollee tiyyaa kenna amma mucaan kun ilma kiyya. Jiloono? Jiloo. Ani gadaan tiyya ammaani. Oh, gadaan keeti. Oh, warra gadaan amma doorii jechuudha. Doorii. Doorii. Jiloon egaa akka dooriitti akka warra gadaa qabutti sila waan aartiillee ni qaba. Wanni gadaa aartiillee waan qabuu fi akkaataatti dhiichisan akkaataatti dubbatan qaba. Akkaataatti dhiichisan iyyuu warra fudhataniif barsiisuu jettee jirti. Mee muuziqaa yookiin immoo faaruun gadaa san keessatti jedhanii bakka sanatti gadaa yeroo walitti dabarsan kana buttaa yeroo qalan faarfaman fa'aa kan beektu kan yaadattu nu yaadachiise. Amma yeroo sirna gadaa kana keessatti yeroo bakka wayii shinna wayiillee bobba'an yeroo amma fakkeenyaaf amma boruu godaansallee jedhan jalqaba yeroo walitti yaa'anii garrii afuufanii walitti bayan doorin marree jedhan. Doorin marree si marree yaa waan nama gar. Doorin marree si marree yaa waan nama gar. Siifam marraa yaa bokkuu jiidhaa nama gar. Siifam marraa yaa gadaa jiituu nama gar. Siifam marraa yaa qalluu bokkuu nama gar. Yani akkanatti gaa. Kan gidduutti iyyaa jedhamu kun yogguma kana moo? Sun gaayoo naannoo akkasitti dhiichifna. Amma taa'ee nu mijatu dida malee. Amma akka fixxeeni waan kaatee utaaltuu na fakkaatee ture. Istuudiyoo taanaan dhiisani malee silaa warruma utaalu. Maamma Datoo wanni baay'ee wanni ati irraa jaalattu faaruu gadaa kana keessa kami? Ani gartee marsaa gadaa raabaa saniin fedha. Marsaan gadaa raabaa wanni nan filadhuu fi humna oowwaadha. Raaba jechuun hiikumti isaatu humna oowwaa jechuudha. Luba jechuun raaba jechuun humna oowwaa. Akka fakkeenyaaf fi waa'ee gartee gulantaa barnootaa ammayyaa ka saayinsiidhaa kana yoo fudhatte namni gaafa gulantaa yuunivarsiitiidhaa yookaan manneen barnoota olaanoodhaa kana gaafa seenu ijoolleen dura dabarte siineerii jedhamti. Ijoolleen duubaa dhufte fireeshii jedhamti. Raabni fireeshiidha. Oowwaadha. Wanni isaa cufti taphaa koblaa dhiichisaa aangoo harkaa qabaa mootiidha. Luba ta'uu jechuun hancaaruu siineera ta'uu yookaan immoo buleessa. Gorsuu. Buleessa bakka buleessa jechuun nama waa takka dalagee hifatee jechuudha. Akkasi. Kanaaf ani gadaa raabaatiin filadhaa jechuudha. Mee gadaa raabaa keessatti immoo walleewwan yookiin faaruu faarfatamu keessatti? Faaruun hedduutu jira. Fakkeenyaaf waan godaansa kanaa wal qabate. Yoo fudhanne boru ganama amma wayita godaanan geejjibni godaansi gaalaa kamii itti fe'anii godaanan kun gaafa deemu doorii waan dhayatu qaba. Ergaa mataa isaa waan qabuuf isan yoo fudhadhe gaa silaa hedduudha hedduu keessa isuma yoo fudhadhe guyyaa boruu illee wal qabatti waan hanjuufi
Doorii dhibboon gola waaqoo halkoo waaqoo dhibbaanan sirriiqaa tuutti tunii Ibana sirrika. gadaan tunii Dhibbaanan sirriiqa. dooriin kunii Dhibbaanan sirriiqa. doorii dhibboon gola waaqoo halkoo waaqoo dhibbaanan sirriiqaa Dhibbaan tuni. dhibbaanan sirriiqaa gadaan tuni dhibbaanan sirriiqaa Ganaan tuni. dhibbaanan sirriiqaa kana taphatanii jechuudha. Walleewwan karrayyuu wajjiniin wal qabatanii artistoota Oromootiin hedduu bahantu jira. Jiloo kamiin caalaa jaalatte waa aadaa keenya sirriitti agarsiiseera jettee artistoota walleewwan weellifaman keessaa. Wanti gaa sirbame hundumti isaatu waan aadaati waan ta'eef tokkollee hir'ina hin qabu. Sirriitti ibsa. Keessumattuu kan aaddisuu tokko Addisuu Karrayyuu. Addisuu Karrayyuu karaa bichaan xiichaa uree qabu san. Mee akkam ture sun nu yaadachiisi. Addisuu Karrayyuutu badeera walleen sun yeroo dheeraa ta'eera daga dhageenya. Sadigaa nama tokko qofal eeni. Jira Muhammad Sis. Ayyaa bodala gannaa hayyee. Bichantichaa leenjis bichantichaa leenjis hidi. Yaa walleen suni addisuuf iyyuu maqaa Addisuu Karrayyuu jedhu kennisiisee jira. Wallee baay'ee jaallatamaadha. Addisuunis wallisaa baay'ee jaallatamaadha. Gara jilootti yoon deebi'u gadaan Oromoo guutuun cufti yeroo tokko waan ittiin hamatamu jira. Gadaan guutuu hin taane waan sirna ammayyaa kana waliin jedhanii kan kaasan waa'ee gahee dubartootaa gadaa keessatti qabaniiti. Karrayyuutti gaheen dubartootaa gadaa keessatti qabanii akkuma jedhamu kana waan itti hamatamu wayiiti moo gahee gaarii qabu jettee yaaddaa jira? Nuti nu biratti inumaa dhiira caalaa gahee guddaa qabdi. Maaliifi dubartii jechuun gulantaadha. Mana jechuudha. Mana. Galmi dhaabbatu suni gara biraatiin yoo akkanatti teessee ilaalte dubartii jechuudha. Galmi dhaabbatu sun. Galmi sun dubartii malee hin dhaabbatu. Gaafa amma sirna gadaa kana galmatu gaafa amma qubatan 29 qubatu. 28 ni godaanu 29 qubatu yoo itti galgalaa'e ganamtuu gaafa 30 galma jaarratu. Ardaagasan ardaaga jedhama. Ardaagasan ardaagatan. Ardaagasan hoggaa ardaagatan jaartii abbaa bokkuutu jira. Jaartiin abbaa bokkuu sun yeroo godaansi ka'us jalqaba ka'isiiti karaabichi. Karaabichaan godaanan. Waan biraatiin godaanuun hin danda'amu. Karaabichaan godaanan. Karaabichatti mi'a fe'anii hin beekta. Karaabicha kagaalaa jechuudha. Isatti fe'u jalqaba ka haadha bokkuu ka warra haadha bokkuu ka warra gadaa ka bokkuu harkaa qabu jechuudha. Kan ishiittu fe'ama. Yoo ka ishii ka'e malee ka biraan ka'u. Ishii durallee namni hin deemu. Karaabicha ishii durallee hin deemu. Achi dhaqanii karaa dheeraa hagana gahu kana dhaqanii yeroo qubatanis ka ishiittu dura hiikama. Yeruma bakka qubsumallee gaan jechuudha. Ammas maalidhaa yeroo illee ibsamee ture dubartiin sirna gadaa kana keessatti akka karrayyutti jalqaba gaafa fuutu mirga teessi. Mirga jechuun hangafa jechuudha. Hangafummaa kana immoo ka kenneef sirna gadaati. Karrayyuu waa lamaan bula. Tokko gosaan bula. Lammata immoo sirna gadaatiin bula. Sirna gadaa kanaa fi sirna gosaa san keessa seentee laaltaa ka sirna gadaa kana keessatti qabdu kanatu ka sirna gosaa keessatti qabasan guutuu walitti qabata. Maaliif amma hin fuutaa mirga teessii amma fakkeenyaaf ati as jirta. Jaartiin ta'e magaalaa Finfinnee keessa bakka wayii jirti. Gosi ta'e dhuftee seente horii akkanaa barbaannaa loon akkanaa nuu kenni re'ee akkasii nuu kenni gaala akkasii nuu kenni gosa isinirraa barbaade jettiin dhuftee. Yoo ati jiraachuu baate haati manaa ta'e horii kennuu ni dandeessi. Ati yoo mana jiraattee haati manaa ta'e imaltuu deemte yookaan warra hidda ishii yoo dhatte ati horii kennuu hin dandeessu. Maaliif kana jechuudha? Karra haadha karraati jechuudha. Haadha karraati inuma dinagdee ishiitu geggeessa. Dhiira bira dabartee jechuudha.
Ammas gaafa cidha kana ciini kun ni galama. Gaafa ciini qalamu waan foduu akka reefu inni kaasee foduu jedhamu kaa ijaaramutu jira. Foduu sanirratti foduu kana akkatti ijaaru hiddii loonitii fi dhoqqee loonitiin tolchuu ijaaran. Isa gaafa jaartu galgala gaafa ciini galu san hamayyoon hin baha hamayyoo jedhanii ka dubartoonni sirban jira. Ka cidha san cidha godhanii ittiin seensisan. Ka ciini sun gumaachituun dhuftee wal geessee namni waasii gumaachisu ittiin seenutu jira. Kan ittiin baasan jechuudha. Hamayyoo baasanii ooyyoo hamayyoo robboo jedhaniiti akkas dhaatan. Gaafa sanii dubartiitu dhufa. Dubartiin dhuftu sun obboleettii namicha abbaa galmaati. Amma fakkeenyaaf ani cidhan godaana. Jechuun dhugumaan gadaan kun amma kiyya. Anumatu godaama. Har'aa san jira borummoo achi jira nan godaana. Maatiin amma achi godaansarra jiru obboleeyyan kiyya. Ni jiru hangafoonni kiyya hin jiru. Anis nan godaana achi jira. Gaafa galgala san yeroo san hamayyoo san baasanii haga obboleettiin teenya hangafni dhuftutti hamayyoon sun ba'uun hin danda'amu. Warri gumaata dhufe sun wanni dhufe sun guutuun isaa ol hin seenu. Achuma baadhateetuma dhaabbata namni hundumtuu achuma ta'a. Aga sa'aa torbaas ta'ee kabajaa isiidhaaf kabajan. Kabajaa isii jechuudha. Isiinoo barbaade si jalaa baddi. Ganda keessa baddi hin argamtu. Barbaadanii haga isiin dhuftutti namni tokko hamayyoo san dubartiin biraa abbaan fedhe baasuu hin danda'u. Kunis gara biraatiin maalidhaa? Hangafummaa olaantummaa dubartiin sirna gadaa keessatti qabdu. Ammallee bakka qubsumaa kanatti akkuma dhiirti jajjabii qabdu dubartiin jajjabii qabdi. Akkuma dhiirti jaarsota qabdu dubartii keessa dubartii jaartota jedhanii bakka buusantu jira. Jaaltuu jedhanii isaan achitti walii yaamu maqaa wayii qabu ka ilmaanii ka abboota ka akaakayyootatu jira gadaa san keessa. Kanaan walirra raamsaniiti aangoo walii kennanii wal aangeessanii jiraatu. Akkuma dhiiraa sanitti olaantummaa qabu aangoo qabu walumaa galatti guutummaan guututti karrayyuu biratti dubartii sirna gadaa keessatti wanti dhiiraa gadi isii godhu tokkollee hin jiru. Guutuu qabdi. Guutuudhaa wal qixa. Ajaa'iba. Egaa Muhammad dhumarratti waan amma buttaan qalamuuf deemu akkasumas immoo cidhi amma adeemsifamuuf deemu kun guyyaa meeqaaf achi turu yoom gara bakka godaanan kanarraa deebi'u uummanni Oromoo kaan immoo waa'ee waan kanarratti akka hirmaatuu fi dhaamsa akka dabarsituu fi carraasii kenna. Ayyee ulfaadhaadha. Dura dursoo sirna gadaadhaa keessatti wanni laallatanii godaanan baatiidha. Lakkoofsa baraa ka amma lakkaayan kana ka agartee bayiinsa aduudhaa lakkaayan kana ka hookaa bultii lakkaayan kana kanan lakkaayan. Dhaha mataa ofii danda'e qaba sirni gadaadhaa. Garuu nuti baatii lakkaawwanna warra sirna gadaadhaa jechuudha. Baatiin baatee buru guyyaa jahaffaadha. Baatiin gaafni isiin baate gaafa wiixataa ka jennu kana yookaan hojjaa duraa jennaan hojjaa duraa baatii. Baatii takka lama sadii afur arda shan borummoo jahaffaa isiiti. Gaafa baatiin baatee guyyaa jahaffaa isii manaa bayaa jechuudha. Silaa akka aadaadhaa baatiin baatee gaafa guyyaa afurii godaana. Aadaa keessatti lakkoofsi mangoon hin jiru. Guyyaa mangoon hin jiru. Yoo sirna gadaa ilaalte gulantaan sirna gadaa hunduu ganna saddeet guutuu qaba. Godaansi isiillee lakkoofsa mangoo yookaan lakkoofsa odd jennuun kana hir'uun qabu. Kanaaf guyyaa hojjaa duraa sanirraa kaasnee gaafa guyyaa afuraffaatti yoo lakkoofne guyyaan isaa guyyaa wannaarra bu'a. Guyyaa isaan hin laallanne ka ayyaana gartee ayyaanaan wal qabatanii godaansi hin ta'u jedhanii laallatantu jira waan taateef guyyaa sanirra waan bu'eef irraan utaalchisanii guyyaa jahaffaa isaarra buusan. Gaafa guyyaa jahaffaadhaa san godaan amma lakkoofsa baatiidhaan haa qabadha. Baatiin baatee gaafa guyyaa jahaffaa godaan. Laftitti godaanan lafa dheertuu waan taateef karaa bulli. Galgala gaafa guyyaa jahaffaa ganama manaa baanee kana lafa muka saaraa jedhamtu gabalaan yookaan dooriin kun buufatee bulaa. Amma konkolaataan fa'aa baajaajiin wanni akkana ni jira. Saniin hin fayyadamtan? Fayyadamu. Geejjibaan deemama. Tuutti walaannaadhaa dura deemtee kararraa dhagaa qoree muka nama qabu horii tuqu kana kararraa qulqulleessiti warri godaanu gufannaa takka malee
mukni tokko itti bu'uudhaan malee hojii takka harka isaatiin socho'ee hojjetuudhaan malee bilisummaadhaan deeme jechuudha. Tuuta walaannaadhaa ka aangoo isaaniirraa fudhatan santu waan kana hunda dalaga jechuudha. Warri karaa bicha yookaan geejjiba afaan qabatee deemuniin hiddaa fi fira isaaniitu afaan qabatee jaalachiiftuu isaanii deemanii dubartiin isaanii dhiirti isaanii taphachuu kolfuu bilisaan deemuu qofa guyyaa sanii jechuudha. Deemanii muka saaraa bulu. Muka saaraa kana gaafa bulanii tolcha halkan dalagantu jira. Tolchi kun tolcha falaa jedhanii sirna horiin itti qalamuutu jira achi keessatti sanqalatanii eebbifatanii bulanii gaafa guyyaa torbaffaa baatiin baatee gaafa guyyaa torbaffaa imala isaanii gara tarree luugoodha. Ardaa jilaa guddoo sirni kun itti geggeeffamutti godaamu jechuudha. Gaafa torbaffaadhaa dhufanii qubatanii bulu. Gaafa dhufanii akka reefu ilmi kiyya jiloon asii jedhe karaa bicha haadha boqquu jechuun gara biraatiin yoo laalte isiin giifti duree dubartootaa jechuudha. Asiin immoo abbaan boqquu hayyu duree dhiiraa jechuudha. Ormi lamaanuu mootii. Ormi lamaanuu mootota. Asiin gara korniyaa dubartii achiin gara korniyaa dhiiraa haa ta'e jechuudha. Mootii kana lamaantu sirna kanaaf akka kanniifni maal jettaniin ka mootii kanniisaa qabutti tuutti mootii qabdii jechuudha. Mootota jechuudha isaan. Karaa bicha isiitu hiikamaa jechuudha. Bokkuun dhaddachatti hidhama. Eegasii sirna dalagamuutu jira 1 2 3 jedhameeti. Guyyoota meeqa turu gaachi? Haga torban tokko oolu. Guyyaan lamaan jalqabaa fakkeenyaaf gaafa guyyaa torbaa gaafa dhufee qubatu tarree luugoo gaafa qubatu kan muka saaraa bulisanii miti. Tarree luugoodhaa gaafa dhufee qubatu yoo aduun irraa deemtee za'aa galgalatti barfatee dhufe sirni dalagamu sun yoo kan bulchu taate har guyyaa 8ffaadhaatti sirna dalagu dalaga. Galma jaaruutu jira, dullacha qaluutu jira, kataaraa gubuutu jira, huffeenaatti korbeessa qaluutu jira, dhaddacha qabatuutu jira. Waan baay'eetu jira sirnoonni. Sirna kana dalaganiiti yoo isa bulche bulan ganama gaafa guyyaa 8ffaadhaa fixatu. Guyyaa 9ffaa, guyyaa 10ffaa, 11ffaa, 12ffaa, 13ffaa, 14ffaa, 15ffaa haga gaafa guyyaa 7 ulmaa jedhama. Ulmaa jechuun akka hawaasa Karrayyuutti namni tokko gaafa fuudhe intaloota akka gaafa fuudhee bultii jaaru guyyaa 6 gadi hin bulu. Horiin bobbaasu, magaalaan bu'u, lolan dhaqu, tajaajila wayii irratti hin bobba'u. Tajaajiluma kamirrattuu hin bobba'u. Ulmaa jedhama namni kun. Sirna gadaa keessatti godaantee gaafa qubattee guyyaa lamaan san tajaajila jalqabaa sirnoota jalqabaa gaafa fixxe haga gaafa ciini galu ciini guyyaa 7ffaa isaatti gala waan taateef kunillee kalaalamu dukkan durisa jedhanii baatiin baate tuni deemtee walakkeessa gaafa guyyaa 15ffaatti galgalli isii dukkana halkan baati. Gaafa jalqabaa galgala baateeti halkan walakkaatti dukkanaa. Gaafa immoo guyyaa 15ffaa isaa lakkaawwatte galgala dukkanaa'eet halkan keessa jiini bahee lafa ibsa. Dukkan durisa jedhama wanni kun. Isa kana ofirraa laalaniiti gaafa kam dukkan durisa eegalti baatiin tun ka jedhamu dhahasan laalaniiti guyyaa san irratti ciini galaa jechuudha. Ciini kun gaafa galu tilmaamaan ammarra teenye gaafa guyyaa godaanisanitti deebi'ee torban tahe galgalli isaa laalamee ciini galaa jechuudha. Gaafa ciini galu kana sirni foduudhaa kan mareefu inni jedhame kuni dubartii tanaan ijaarama. Gadaan ka geggeeffamu yoo loon qabaatte yoo dubartii qabaatte. Ati loon qabaattee dubartiin qabdu taana gadaan geggeessitu. Wanni ati jinfuun ati himattu takkaallee hin jirtu. Seensumni ati himattee qubattu tokkollee hin jiru. Namni foduu si ijaaru hin jiru. Foduun qabdu atuu foduun qabdu karran qabdu gulantaan qabdu galman qabdu waa meeqa dhabda jechuudha. Kana kan hunda akkasitti godhee dubartii ittisa. Kanaaf warri fuune gammaduun irra jiraate. Egaa Jiloo fi Mahammad sirna gadaa Karrayyuu keessa baay'ee gadi fagoo sana dhugaa dubbachuudhaa fi sa'aatii gabaabaa kana keessatti haala bareedaa fi haala Oromoon hundumtuu irraa barachuu fi beekuu danda'uun nu ibsatanii jirtu. Egaa waa'een Karrayyuu fi waa'een gadaa Karrayyuu immoo baay'ee waan bal'aadha, waan yeroo dheeraa fudhatu. Kan guyyaa har'aa kana asumarratti xumuruudhaaf dirqamna. Lamaan keessaniyyuu yeroo keessan aarsaa gootanii keessumaa immoo Jiloon Faatii silaa warra godaanee
achitti sirna san geggeessu waan kana uummanni beekuu qabaa jettanii yeroo keessan kana hunda aarsaa gootanii as stuudiyoo keenya Finfinneetti argamutti waan dhuftaniif galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Isinillee ulfaadhaa galatoomaa. Dadhaa. Suuraa addunyaatiin nu gammachiisaniif baay'ee ulfaadhaa bulaa horaa badhaadhaa dagaagaa. Amiin. Amiin. Deebinee isinitti haa dhufnu. Amiin. Amiin. Hunduma keessaniyyuu egaa yeroo gaariin isiniin hawwa. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin nuti bakka bu'oota abbootii gadaa Karrayyuu waliin kan gadaa kennuu fi kan gadaa fudhatullee asuma jiranii lamaan isaanii waliin turtii bareedaa waa'ee gadaa Karrayyuu irratti akkasumas hawaasa keenya Karrayyuu irratti waan bal'aa akkasiin hubattan shakkii tokkollee hin qabu. Egaan sagantaan keenya Gammadaa Show kan guyyaa har'aa qopheeffannee asuma irratti xumuruudhaaf dirqamna. Sagantaa keenya irratti immoo yaadaaf gaaffii qabdan hunduma isaa immoo karaa lakkoofsa bilbila as jala isinii keenyuun haloo nuun jechuudhaan nuun ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Gammadaa Show immoo gama yuutuubiin warri daawwachaa jirtan yuutuubii keenya subscribe, like, comment, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa. Torban keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Hanga torbanitti nama torbanii nu haa taasisu. Nagaan.